soomarra jirtu jasti soomni seenee waan jiruuf karaa baay'ee biizii akka taatan akkasinitti ulfaatu naa galaa. Isin immoo hundumatti beektu hafuurri Waaqayyoo isin gargaara, isin cimsaa, isin jabeessaa. Ayyaanni isaa dachaadhaan isin wajjin waan jiruufi irra kattan jedhee yaada sababiin isaa kan isin gargaaru, kan isin cimsu, kan humni isin ta'u, jajjabina isinii kennu hafuurri qulqulluun keessanii waan hojjetuufi kanuma wajjin wal qabatee sagalee Waaqayyoo qooddannaa baay'ee gammadaatanii dhugaadha gidduu keessanitti kan hin argamu. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 3 irra kan jiru dubbii Waaqayyoo lakkoofsa 7 irraa kaasee kan jirudha. Garuu ani kan inni dubbachuu barbaadu yookaan itti xiyyeeffachuu barbaadu lakkoofsa 11 irraa kan jirudha. Ani dafee nan dhufa. Namni tokkollee gonfoo mo'icha isa kan keetii si duraa akka hin fudhannetti isa qabdu jabeessii eeggadhu. Isa qabdu jabeessii eeggadhu. Waaqeffannee walitti deebinu yeroo gaarii. Kekin arginu manu, dana kekin arginu manu, dana kekin arginu manu, dana kekin arginu manu. Argeram yake namana. Argeram yake namana gochuke wan barabachi sargachu ulagan yonegta badem badu namata dadabasi turkate wan barabachi sargachu ulagan yonegta badem badu namata dadabasi turkate Koba koseni ogolen alafe gatsai abis kutadeni karasake abdin kodwe yesefu walmanki jam kesako walmanki Seko olmanke, jram ke seko olmanke, bichuwa rabin me, biche me takasitlabe, swamu mafandaba, sidin mako kama, swamu mafandaba. Sit in the boat,
isaanii cite kan nageessu iyya lafa onaa sagaleen kee cabsee karaa banaa abdiinatti gootee nama abdii qabu akka yaadatamaa garaa kootti yaadu irra deemaa dhuftee rakkisaa goosaa keet gooftaa koo jaalalli kee keessa koo mo'ate 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 amma beeku garraadhate amma yaadu garraadhate ulfaadhu mooti 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 Indurfamtu baraaf barbita Insasatu guutuudha marki kee Uumama keef jaalala garaan kee Abdiinatti gootee nama abdii qabu Akka yaadatamaa garaa kootti yaadu irra deemaa dhuftee rakkisaa goosaa keet gooftaa koo jaalalli kee keessa koo mo'ate 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 amma beeku garraadhate amma yaadu garraadhate ulfaadhu mooti amma beeku garraadhate amma yaadu garraadhate ulfaadhu mooti. Ulfinni guddaan Waaqayyo gooftaa keenyaaf haa ta'u. Waaqayyo abbaa keenyaa waan nutti dubbattuuf sagalee kee waan nu ergituuf hafuura keetiin gidduu keenya waan jirtuu fi maqaa kee maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin galanni guddaan siif haa ta'u. Ayyaana kee nuuf baay'isii hafuura keetiin nu tajaajili. Dhugaa dubbii keetii wanta nutti dubbachuuf yaadde nutti dubbadhu maqaa Yesuusiin ameen. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Dubbii baay'ee laphee koo tuqee dubbiin baay'ee itti ijaarame tokkoon isinii qoodaa. Dhugaadha baay'ee keessa kootti gammadaa natti tolaatini jechuudha. Maaliif sagalichi dursee waan natti dubbatee fi natti kan dubbatame sagalee natti Waaqayyo dubbate hafuura isaatiin natti dubbate dubbadhaa jechuudha isiniif qooda waan ta'eef keessi koo dursa waan itti ijaarameef isin biras gaafa ga'u humna ijaarsaa qaba jedhee waan nama nuuf gammada jechuudha. Iddoon ani jalqaba dubbisee mul'ata Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 11 lakkoofsa 7 irraa kaasee hanga lakkoofsa 12tti seenaa wal fakkaataa waldaa tokkooti kan inni haasa'u. Waldaan kun waldaa Filaadelfiyaa jedhamti. Waldaa 7 biyyoota Eeshiyaa keessatti argaman fakkeenya gurguddaadhaan warra gooftaan itti dubbateedha jechuudha. Akkuma beektan biyyoota Eeshiyaa keessatti waldaa 7tu argama. Waldaa Tiyaatiraa, waldaa Sardees, waldaa Filaadelfiyaa, waldaa Laodooqiyaa fi kan kana fakkaatanidha. Just waldaa 7tu jira. Waldaa 7 kanatti ergaa garaagaraatu dubbatame. Kan waldaa ishii kanaa garuu adda baay'ee isinitti tola. Jireenya keenya irratti immoo dhiibbaa guddaas qaba jedhee waan ani yaaduufanii sagalee kana isinii qoodaa jechuudha. Kanaaf mee lakkoofsa 7 irraa kaasee nan dubbisaa maqaa Yesuusiin akkanedha. Gara ergamaa waldaa Filaadelfiyaatti
ergaan kun isa qulqulluu isa dhugaa isa banaa daawwit of harkaa qabu isa wanta inni banu namni tokko illee cufuu hin dandeenye wanta inni cufus namni tokko illee banuu hin dandeenye sana biraa dhufe jedhii caafi. Jalqaba irratti lakkoofsi 7 maal jedhaa? Bakka ergichi dhufee fi nama ergichi dhufeefidha. Qaamni ergichi dhufee akkuma jalqaba isinii kaasee waldaa Filaadelfiyaati. Ergaan kun kan dhufe immoo Waaqayyo biraayi. Waaqayyo isa kam? Barreessaan mul'ata Yohaannis kun yookaan ergamaa Yohaannis jaarsichi maal jedheetu ibsaa? Ergaan kun isa qulqulluu isa dhugaa isa banaa daawwit of harkaa qabu. Isa qulqulluu isa dhugaa isa banaa daawwit of harkaa qabu. Wanta inni bane namuu cufuu kan hin dandeenye, kan inni bane immoo namni tokko cufuu kan hin dandeenyee fi kan inni cufe namni tokko banuu hin dandeenye sana biraayi maal godhee dhufe jedhiiti caafii jedheedha. Galanni Yesuusiif haa ta'u. Maddi dhimma keetii mee amiin jedhe. Maddi dhimma keetii, maddi ajandaa keetii, maddi sagantaa keetii, maddi milkoomina keetii isa qulqulluu cubbuu kan hin qabne, mudoo kan hin qabne, hir'ina kan hin qabne, isa dhugaa sobuu kan hin dandeenye, yeroo hundumaa dhugaa kan dubbatu gaggalagaluu kan hin dandeenye, isa banaa daawwit of harkaa qabu. Haleluuyaa. Wanta inni bane namni kamiyyuu cufuu kan hin dandeenye, wanta inni cufe immoo namni tokko illee banuu kan hin dandeenye isa biraa kan dhufeedha. Kanaafuu akka jedhaatitti dubbadhaa dhimmi koodha isa qulqulluu isa dhugaa isa wanta inni bane namni cufuu hin dandeenye wanta inni cufe immoo namni banuu hin dandeenye biraa naa dhufaa jedha. Maqaan Waaqayyo gooftaa keenya bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Maal jechuu akka ta'e isinii gala? Waaqayyo waan ati jibbitu, waan siif hin tolle, waan sin fayyadne, waan sin gargaarre, waan jireenya kee hin hojjanne, waan keessoon kee ittiin boqonnee fi aara ittiin galfanne isa cufe sana namni qaamni kamiyyuu banuu hin danda'u. Isa inni bane immoo qaamni kamiyyuu cufuu hin danda'u. Eebbatu sii baname, boqonnaatu sii baname, hojiitu sii baname, ayyaanatu sii baname, tajaajilatu sii baname, waan sii baname sana harki tokkollee, qaamni tokkollee, humni tokkollee, dandeettiin tokko illee cufuu hin danda'u. Isa biraayyuu dhufee jedha. Erga akkana jedhee madda ergichaa fi nama ergichi barreeffamuuf erga dubbatee booddee waa'ee eenyummaa qaama ergaan sun dhufuu fi dubbata. Galanni Yesuusiif haa ta'u. Waa'ee eenyummaa gaafan siin jedhu maalummaa, dandeettii, cimina, ga'umsa waldaa Filaadelfiyaa kan akkamitti ibsa? An hojii kee beeka. Galanni Yesuusiif haa ta'u. Si hordofaan ture, si duukaa bu'aan ture, sitti xiyyeeffadhee si eegaa si ilaalaan ture. Hojii kee beeka. Eeshi humna xiqqoo qabda. Garuu dubbii koo eegdeetti maqaa koo sin ganne. Iddoo dheedhii booda dubbii koo eegdeetta maqaa koo sin ganne. Kwaalitiin, dandeettiin, ciminni fuula Waaqayyootti waldaa kanaaf fudhatame maqaa Waaqayyootiif of eeggachuu fi dubbii isaa eeguudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Dubbii koo eegdeetta maqaa koo sin ganne. Maqaa Waaqayyoo akka nurratti hin banne gochuun kwaalitii jireenya keenyaatiif jechuudha. Inni kan biraan immoo dubbii Waaqayyoo eeggachuun waldaan kun humna hin qabdu, humna hidhee kan inni waamu waldaawwan kan akka tiyaatiraa, kan akka Sardees, kan akka Laa'odeeqiyaa kanatti gaafa dubbatan qaroomina qabu, beekumsa qabu, humna namaa qabu, ikoonoomii qabu, inda'uun maallaqni isaanii gurguddaadha, humna waan barbaadan hojjetan of keessaa qabu, garuu amanamummaan isaan dubbii isaa irratti Waaqayyoof qaban baay'ee gadi bu'aadha. Faallaa isaa waldaan ishiin kun immoo humna hin qabdu, ikoonoomii hin qabdu, beekumsa addunyaa kanaa hin jiru, kana jedhanii waan himatan hin qabani, ga'umsi ishii garuu dubbii Waaqayyoo irratti cimtuudha. Haleluuyaa. Bakki mijataa miti, haalli mijataa miti, iddoon mijataa miti, ulaan keessa jiran mijataa miti, waan qabatanitti ispeeshaalii dubbii Waaqayyoo irratti baay'ee jaboo fi baay'ee amanamoodha. Maqaan Waaqayyo gooftaa keenyaa bara baraan haa eebbifamu. An humna kee beeka.
ati humna xiqqoo qabdaa maqaa koo sin ganne dedee booddee kunoo ani balbala banamaa fuula kee dura jiru isa namni tokko illee cufuu hin dandeenye siif kenneera ማንም ሊዘጋ የማይችል በር ሰጥቼልሻለሁ በልበለ በነማ ሃሌሉያ የተከፈተ በር ቢዝነስ ነው ኢኮኖሚክ ስፒሪቹዋል ፈያኬ with whatever it is የተከፈተ በር ብቻም አይደለም ማንም ሊዘጋ የማይችል ሃሌሉያ በማንም ዛቻ በማንም አይቀም በማንም ጉልበት የማይዘጋ በር ከፍቼልሻለሁ ሲፍ ከነራ ንቀብራት ወረወል ከኢሴ ጠና ኬሳ ይውዶቶ ቱንተ ኢንሶበኒ ይውዶቶ ፊንጀን ሲትነንከን kun dhufanii miilla kee takka gufannaan godha si jaallachuu gosa qabee kannaan godha iddadee booddee ati dubbii koo isa obsaan danda'u si irraa barbaadu waan eegdeef anis immoo yeroo qorumsi guutummaa biyya lafaa irratti namoota lafa irra jiraatu hundumaa qoruudhaaf dhufutti isa jalaa akka baatuuf sin eega iddadee booddee lakkoofsi bira tokko ani dafee nan dhufa Hallelujah. Maal godhe nan dhufa aan dafee nan dhufa namni tokko illee gonfoomoo ija kan keetii si harkaa kan fudhannetti isa qabdu jabeessii qabadhu kanarratti dubbachuu kan hin barbaadu isa qabdu jabeessii qabadhu yeroo baay'ee obboloota koo amala seexanaa akkas hin beektan kan hin barbaadu tokko seexanni waan ati qabdu waan sii ta'e waan harka kee keessa jirutu hin ta'in waan ati hin qabne si ilaalchisa waan hir'uu keessa ilaalchisa danuu ati qabdu si jalaa dhoksa xiqqoo ati dhabdee guddaa godhee sitti mul'isa danuu ati itti milkoofte si jalaa gatii dhoowwata xiqqoo ati yaaltee irratti feel taate sitti guddisa feelaariitii kee guddisee sitti mul'isa inni kun amala seexanaati sababiin isaa ati waaqayyo irratti akka gungumtu ati waaqayyo irratti akka of hin galle ati waaqayyo irratti akka of hin dhiifne waan barbaaduufi yeroo hundumaa feelaariitii kee baay'isa feelaariitii kee guddisee sitti mul'isa waan 10 argattee 10 keessaa tokko yoo dhabde waan 9 argattee caala waan tokko dhabde takkati hidhamtu waan tokko dhabde takkati mataa buuftu waan tokko dhabde takkati jireenya gattu waan tokko dhabde takka mataan si dhukkubu waan tokkitti dhabde takka waaqayyotti gungumtu waan tokkitti dhabde takka waaqayyo irratti dubbattuufidha kan inni hojjetu sababiin isaa afuura gungummii jireenya gungummiidhaan guute akka jiraattu waan barbaaduuf gungumuu jechuun waaqayyo irratti amanuu dhabuu jechuudha waaqayyo irratti amanuu dhabuu jechuun immoo yaada waaqayyo baruu yaada waaqayyo dhaga'uu dhabu waaqayyoon amanuu dhabu diina waaqayyo ta'uu jechuudha isa kana barbaadaa jechuudha isa kana fakkeenya tokkoon isinitti agarsiisa seera uumamaa hedduu keessatti deebitanii boqonnaa 3 iddootti cubbuun jalqabee gaafa dhaxxanii waaqayyo boqonnaa 2 keessatti Addaamii fi Eewaan uumee namoota uume kana eessa kaa'e jedha bakka Eden Gannat jedhamu keessa kaa'ee jedha Eden Gannat jechuun biyya gara ba'a biiftuun yeroo sana Southern Mesopotamia yeroo ammaa kana immoo Iraq biyya jedhamtee beekamtu sana keessa Gardens of Eden kan jedhamu dhaabni Eden jedhamu tokko akka ture dhaaba sana keessa biqiltoonni ija isaa nyaatan biqiltoonni nyaatanii itti boqochuun namaa ta'u guutuun akka achi keessa jiru achi keessa rakkinni akka hin jirre beelli akka hin jirre dhabni akka hin jirre dhukkubni akka hin jirre bakka boqonnaa enjoy bakka isaan itti ta'an akka ta'e sagalee waaqayyoo nutti dubbata achi kaa'ee jedha achi keessa kaa'eetu muka tokkitti seera godheefi waaqayyo muka seeraa kana yoo nyaattan hariiroo qofa hariiroo keessantu badaa kana hin nyaatina kana yoo nyaattan immoo du'a duutuu ittiin jedheera muka tokkitti dhorkee hundumaa akka nyaatan eeyyameef hundumaa akka irraa fayyadaman eeyyameef dhaaba sana keessa mukoota hedduutu jira mukoota lakkoofsa hin qabnetu jira mukoota hin gaddafamnetu jira kana jedhanii kan gargar baasuu hin dandeenye danuutu jira
sana hunduma keessaa muka tokkotti dhoowwe. Seexan lakkuma dhufeen maaliif isin dhoowwee kan jedhu xiyyeeffannoon Heewaan xiyyeeffannoon dubartittiidha. Muka dhoowwamte sanarratti akka hidhamu godheedha. Karaa sanaan karaan cubbuun galu waan ta'eef. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Ayyaachuu amalli seexanaa kanaa jechuudha. Har'as yeroo tokko tokko waan ati dhabdu, waan ati beekaa dhiisi, waan ati bira darbite sitti fiduudhaan akka ati jeeqamtu, akka ati amacamtu, akka ati boqonnaa dhabdu, akka sammuun kee Waaqayyootti hin gammanne, akka ati Waaqayyoo irratti gumgumtu barbaada. Danuutu jira jechuudha. Maqaan Waaqayyoo bara bara anaa eebbifamu. Kottaa gaaffii tokkoon isin gaafadha. Gaaffii tokkoon isin gaafadha. Haleluuyaa. Waaqayyoo jireenya keenya keessatti wantoota nuu kenne baay'ee tola nuu kenne. Wanti inni tola nuu kenneef wantoonni nuyi tola fudhanne sun rakasa bushaa waan ta'aniif utuu hin ta'in waan nuti bituu hin dandeenye. Waa'ee arraba keenyaa yaadnee Waaqayyo galateeffannee gammannee beekna. Waa'ee gurra keenyaa, waa'ee dhii keenyaa, waa'ee funyaan keenyaa, waa'ee harka keenyaa, waa'ee miilla keenyaa, waa'ee gogaa keenyaa, waa'ee onnee keenyaa, waa'ee somba keenyaa, waa'ee garaacha keenyaa, waa'ee kutaa qaama keenyaa tokko tokkoon hojii garaa garaa irratti bobba'anii hojjechaa jiranii yaadnee Waaqayyo galateeffannee beekna, gammannee beekna. Waa'ee humna maqabdu yaadde Waaqayyo humna naa kenne, dargaggummaa kootti akkan hojjedhutti haleluuyaa humna naa kenne, beekumsa naa kenne, tooftaa naa kenne, bakka hojii naa kenne jettee beekta. Atamma yeroo kana akka ati dhiphattu maal godha beekta? Humnati qabdu si jalaa dhoksee, maallaqati qabdu si jalaa dhoksee, fayyummaa kee si jalaa dhoksee, dubbii gooftaa akkanatti carraattiin dubbii gooftaa barattu kana si jalaa dhoksee, amma maal fa'aa sitti mul'isa? Akkamitti kee abbaa keetii dhiiftee, kee haadha keetii dhiiftee, maatii kee sanyii kee biraa baatee, akkamitti mana ormaa keessatti dadhabbii gatii hin qabne, dadhabbii gatii xiqqoo kana dadhabdaa, akkamitti ormi si ifataa, akkamitti ormi akka argetti si ergataa, jasti kana kan fakkaatan sitti kaasuu danda'a. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Tarii immoo wanta ati hojjechuu yaaddee itti milkaa'uu dadhabde sana sitti guddisuudhaan si dhiphisuu danda'a. Waa karoorsitee isatti dadhabde argitee hiriyoonni kee si biraa kana ta'an ati garuu kana dadhabde siin jechuudha. This is the behavior of devil or Satan. Amala seexanaa. Isa kana egaa Yesuus simi duwwaadhaan mo'achuu hin dandeenye. Isa kana egaa mishikii galuu duwwaadhaan mo'achuu hin dandeenye. Isa kana egaa raajii ekeleen naafaa kadhatu jennee yookiin paastar ekeleen naafaa kadhatu jennee fixuu hin dandeenye. Karaan nuyi ittiin kan mo'achuu dandeenyu karaa tokkotu jira. Maal inni beektu isa qabnu itti agarsiisudha. Haleluuyaa. Isa qabnu itti agarsiisu. Maal qabdu? Fayyaa qabda yoo ta'e an fayya. Birriin qabdu fayyaa qabda yoo ta'e ani fayyaan qaba. Waaqayyo fayyaa naa kenne, harki koo fayyaa, hidji koo fayyaa, miilli koo fayyaa, humni koo fayyaa, hojjedheen fida jetteetti himuu danda'u qaba. Argite? Yeroo qaba Waaqayyo yeroo naa kenneera. I am full time jechuun ni danda'u sirra jiraata jechuudha. Sababiin isaa dubbii seexanaa dubbiidhaan diigna waan ta'eef. Galanni Yesuus yaa ta'u. Hayyaachuun Yesuus Kiristoosin seexanni karaa kamiin qore yoo jettan karaa qaawwaa isaatiiti. Yesuus guyyaa 40 kadhatee soomaaf sagadaa fudhatee hojii abbaa isaatii hojjechuudhaaf yeroo inni jalqabu yeroo inni kan isaa fixee dhufe beela'uu Yesuus argee dhagaa kana buddeena godhee nyaata yoos ilma Waaqayyoo taataatti jedhe. Beela Yesuusin argee በጢማታችን በኩል ነው የሚመጣ። ስለዚህ ይሰቃምኑ ጀቤስኔ ቀበዱ ዶክረት ወልዳን ፊላዴልፊያ ኮማል ቀብዲ ኡምነቱ ቢዋ ቀዮቲ ፈገቹ ቀብ ብሪን ቀብዱ ቤኩምስ ቢጀለፋ እንጅሩ ኢኮኖሚ እንጅሩ ወኒ ከምብራ እንጅሩ ወንት ጅሩ ቶኮ ገሩ ዱቢዋ ቀዮቲ ፈገቹ ሺቲ ዱቢዋ ቀዮ ደገኡ ሺቲ ሃሌሉያ መቃዋ ቀዮቲ ፈገቹ ሺቲ ኤጋ nannufa haleluya dafe nannufa inturu gonfomo ichai sakanketi eenyu sirka fudachuu akkan dandeenyetti maal godhi qabadhu jabeessi qabadhu
politiko obboleessa ko waan si harka jiru waan barruu kee keessa jiru waan waaqayyo sii kenne jabeessitee qabachuu akka kennaa gati jabeessaatti qabachuu danda'u sirra jira. Yeroo kee humna kee beekumsa kee ayyaana kee walii kee poliitii kee naannoo keetis jajjabeessitu obboleessa kee naannoo keetis jajjabeessu waldaa kana yeroo kadhataa keenya hojii hojjettan maallaqa amma waaqayyo isinii kenne jabeessitanii qabachuu gonfoo mo'ichaasa kan keeti namuu sirkaa kan fudhanne jabeessii qabu. Gonfoon dhalachuun waamichaan miti kan dhufu gonfoon hojiidhaan kan dhufu. Galanni Yesuus yaa ta'u isa sana jabeessii qabu. Wanti dadhabbii namaa nama harkaa buusu wanti gonfoo namaa nama harkaa buusu wanti eebba namaa nama harkaa buusu wanti nagaa namaa nama harkaa buusu wanti boqonnaa namaa nama harkaa buusu waan na baay'eetu jira. Isa sanatti dammaquu danda'u isa sanatti baruu danda'u isa sanarratti humna godhachuu danda'utu nurra jiraataa jechuudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u jabeessii qabi. Har'a obboleessa koo obboleettii koo wanti waaqayyoo jabeessii qabisin jedhu maali? Maal jabeessitee akkati qabdu barbaada? Maqaan waaqayyoo eebbifamu. Maal jabeessitee akkati qabdu kanatti fe'e inni fe'u? Maal jabeessitee akkati qabduudha eebuunsaa? Waan si harka jiru waan waaqayyo sii kenne isuma si harka jiru gammadaa itti boqochaa itti aara galfachaa. Haleluuyaa. Isa sana itti dammaqu isa sana jabeessitee qabu isa sana itti gooftaa galateeffachuu danda'u qabna. Yoos gaafii seexanaa deebista salphaa. Gooftaan ayyaana hunduma keenyaaf haa baay'isu. Isa qabdu jabeessii qabi jedhee tan dubbadha. Isa qabdu yeroo baay'ee waan si harka jiru tokko gatii dhoowwanna. Waan nu harka jiru waan nama harka jiru tokkotu nu dinqisiisa. Waan nama harka jiru tokkotu guddaa ta'ee nutti mul'ata. Waan nu harka jiru tokkotu ol ka'ee balballoomee arboomfamee nutti mul'ata. Isa keenyaa gatiitti hin kenninu. Waaqayyo garuu faallaasaa isa si harka jiruuf gatii akka kennitu. Ayyaana keetiif gatii akka kennitu. Fayyaa keetiif gatii akka kennitu. Qaama keetiif gatii akka kennitu. Waan si harka jiru jabeessii qabi. Wanti si harka jiru imaanaa. Wanti si harka jiru adaraadha. Sassana jabeessitee akka qabdu barbaada. Jabeessii qabisiin jedha Waaqayyo. Haleluuyaa. Baay'een buusaniiru. Baay'een karaatti gataniiru. Baay'een harka duwwaa ta'aniiru. Baay'een dadhabanii galma ga'uu dadhabaniiru. Baay'een dhama'anii galma ga'uu dadhabaniiru. Jalqabanii karaatti dhiisaniiru. Ati garuu jabeessii qabi. Gooftaan ayyaana isaa nuuf haa baay'isu. Tajaajiluu duwwaa miti jabeessinee tajaajilu. Faarfachuu duwwaa miti jabeessinee faarfachuu. Kadhachuu duwwaa miti jabeessinee kadhachuu. Gaggeessuu duwwaa miti jabeessinee gaggeessuu. Haleluuyaa. Jabeessii qabi. Jabeessinee akka qabdu. Jaallattanis jibbitanis nurkaa lakkaa'a Waaqayyo. Waan tokkoon isin gaafadha. Gaafa ka'ee maatii keessaniitii baatan iddoo kanatti gooftaa galateeffadha. Iddoo kanatti barumsa baradha. Ebil paastar siidaa kan jedhamutu barumsa na barsiise jettanii manaan baatu. Nda'uun tokkoon keessan akka dhugaa naa baatan yoo ta'e waan gooftaa wajjin wal dhabdan gooftaa dhumaa waan achitti hin argine isinitti fakkaataa akka turettan beeka. Haa ta'u iyyuu garuu Waaqayyo carraa isinii qopheessee karaa isin hin beekneen iddootti dubbii isaa dhageessan isinii qopheesse. Kun amma imaanaadha. Waldaa dibataa sii kenne Waaqayyo imaanaadha. Gareetti gooftaa waaqeffattu, gareetti ayyaana keetiin baatee tajaajiltu, gareetti obboloota kee wajjin wal argitu, gareetti dubbii Waaqayyoo dhageessu sii kenneedha imaanaadha. Isa kana jabeeffattee akka qabdu barbaada Waaqayyo. Waa'ee waldaa dibataa akka si yaachisu. Waa'een ayyaana si harka jiru akka si yaachisu. Waa'een kadhataa akka si yaachisu. Waa'een obboleettii keetti irraan jajjabaachaa jirtu. Waa'een obboleessa kee irraan jajjabaachaa jirtu akka si yaachisu barbaada Waaqayyo. Yaaduu danda'u. Haleluuyaa. Dhimmuufii danda'u. Feeggachuufii danda'u. Qabachuu danda'utu sinirra jiraata. Praise God. Finni Waaqayyo gooftaa keenyaaf haa ta'u. Gooftaan hunduma keessaniif ayyaana baay'isu. Baay'een sin jaalladha, baay'een sin kabaja.
isa si harka jiru jabeessii qabi yaa lubbuu koo jedhaa isa si harka jiru jabeessii qabi isa dhabdeerra kan argatteen caala isa dhabdeerra natti fudhatteen caala isa dhabdeerra kan si harka jiru hin caala waaqayyo ilma isaa Yesuusin sii kenneera karaa isaa jireenya bara baraa sii kenneera karaa isaa mucaa bara baraa mucaa waaqayyoo taateef soo isa kana jabeeffadhuutii qabi gonfoo kee jabeessii qabi gooftaan nu gargaaru abbaa keenyaa fayyisaa keenyaa jaalallee keenyaa jaagocha kee jaatola kee hundumaa maqaan makee maqaa gooftaa Yesuusin galanni siif haa ta'u ayyaana kee nu baay'ifte akka dinqii kan sagalee kee waan nu ergiteef ulfaata sadhageenyaan jiraachuu ittiin deddeebi'u ittiin fayyuu ittiin ijaaramu ittiin fuula kee dhaabbachuu akka dandeenyu ayyaanni nuuf haa baay'atu dubbiin kee kun dubbii nu jabeessu dubbii nu cimsu dubbii humna nuu ta'u dubbii nu gargaaru dubbii fuula keetti nu dhaabu malee dubbii nu himachiisu dubbii nu komachiisu dubbii waaqayyo nutti gaddisiisu akka hin taaneef ayyaana ittiin hubatan ayyaana ittiin jiraatan maqaa makee maqaa Yesuusiin nu baay'isi anas obboloota koos gargaara yeroo kana waan tokkoon si kadhadha waan harka isaanii keessa jiru waan ati kenniteef waan si harkaa fudhatan humna isaanii dargaggummaa isaanii beekumsa isaanii hafuura isaanii ayyaana amma isaanirra jiru wanna kan biraa wanna garaagaraa ilaalanii akka isaan sin galateeffanne ilaalanii akka isaan sin ulfeessine ilaalanii akka maqaa kee ol hin qabne ilaalanii akka siif hin jiraanne ilaalanii akka maqaa kee hin kabajne wanti godhu yeroo hundumaa qaawwa isaanii hir'uu isaanii dadhabbii isaanii yelloo isaanii feelaariitii isaanii kan itti agarsiisu kanarraa kan ka'e gungumaa akka jiraatan gungumaa akka deddeebi'an gungumaa akka dhaabbataniif sababa kan ta'e jireenyi isaanii jireenya gungummiidhaan guutii akka ta'uuf kan hojjetu maqaa ilma kee maqaa Yesuus nama Naazreetiin yeroo kanaa jalqabee raawwatee kan rukutame haa ta'u jireenya isaaniirraa laphee isaaniirraa hafuura isaaniirraa mana isaaniirraa maqaa Yesuusiin kan rukutame haa ta'u 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 laphee isaanii gadaadhiisu fuula isaanii gadaadhiisu jireenya isaanii gadaadhiisu namummaa isaanii gadaadhiisu ba'uuf galuu isaanii gadaadhiisu tarkaanfii isaanii gadaadhiisu eenyummaa isaanii gadaadhiisu humni nama gargaaru humni nama tumsu humni nama hojjetu humni karaa namatti agarsiisu humni jireenya namaa misoomsu maqaa Yesuus nama Naazreetiin isaaniif haa kennamu ija jabaatanii olaa kaan amma waan harkaa qabanitti gammadu akka jalqaban lapheen isaanii gammachuudhaan akka guutu keessoon isaanii gammachuudhaan akka guutu fuurri isaanii gammachuudhaan akka guutu sodaan dhiphinni yaaddoon dhiphinni abdii kutannaan jireenya isaanii gadhiisee akka deemu maqaa ilma kee maqaa Yesuus nama Naazreetiin yeroo kana kaasee jireenya isaanii irratti dubbadheera kana waan gootuuf kana waan hojjettuuf ulfaadha akkuma kana egereen isaanii ifaa ta'ee akkatti mul'atu mul'anni galgala isaanii ibsu mul'anni jireenya isaanii ibsu mul'anni boruu isaanii agarsiisu maqaa Yesuusiin laphee isaanii sammuu isaanii hafuura isaanii keessoo isaanii guutee akkatti dhaga'amu maqaa ilma kee maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin si kadhadheera maqaa ilma kee maqaa Yesuusiin 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 si kadhadheera dukkanni irraa haa baqatu dhiphinni irraa haa baqatu dhukkubni irraa haa baqatu yaaddoon irraa haa baqatu abdii kutannaan irraa haa baqatu wanna karoorsan wanna yaadanitti haa milkaa'inni mana isaaniitti walaa ga'u ijji isaanii haa banamu gurri isaanii haa banamu si haa dhaga'an dubbii kee haa dhaga'an si dhaga'aniif jiraachuu isaan gargaara kana hunda waan gootuuf ulfaadha akka warra dhaban akka warra deeganitti utuu ta'in karaa ilma kee karaa Yesuusiin akka namoota qabanitti akka of ilaalluuf ayyaanni nama tumsu nama deeggaru si biraa nuuf haa baay'atu kana hunda waan gootuuf ulfaadha waan nutti dubbatteef galatoo sadhageenyaan jiraachuu nu gargaara ilma kee jaallatamaa ilma kee Yesuusiin ameen gooftaan koo hunduma keessaniif ayyaana haa baay'isu naa jabaadhaa cimaa iddoo jirtanitti akkuma jalqaba isinii kaase.
kaido kabe to foduan kare malate daki kam tu sibide marako kaninyu funtane waliko akana mamiti minachike karako nya kenjalike akana mamiti minachike karako nya kenjalike kodalu abade jorwe fadamlate ya gatu gofta